Waldaan dubartoota Oromoo Addooyyeef waldaan haaromsa Finfinnee baga ayyaana qillee nagaan isin ga'e jecha. Ayyaanni kun kan nagaa, gammachuu, tokkummaa fi kan jaalala akkasiniif ta'u hawwina. Waldaan dubartoota Oromoo Addooyyee dubartootaaf kan dhaabbate, dubartootaaf kan hojjetu yommuu ta'u, dandeettii adda addaa qabanii nama isaan gargaaru kan hin qabne, aadaawwan badanii barbaaduuf kan jiran jajjabeessuu irratti kan hojjetu yommuu ta'u. Akkasumas waldaan haaromsa Finfinnee mul'ata bareedaa kan qabu, afaan Oromoo dubbachuu fi dhaga'uuf kan hin dandeenye, dhaloota Oromoo afaanii fi aadaa barsiisuu, aadaa Oromoo misoomsuu fi guddisuu, walqixxummaa daa'immanii fi dubartootaa irratti hawaasaaf hubannoo kennuun kaayyoo keenya isa muraasadha. Amma immoo ayyaana qillee sababeeffachuun hidhamtoota mana hidhaa jiraniif meeshaa akka dibata rifeensaa, golgaa jalaa, wantoota qulqullinaaf gargaaran guutummaa guutuutti ta'uu baatus muraasa yeroof isaan biraan geenyee jirra. Ayyaana gaarii. Har'a ayyaana kana ilaalchisee nuti waldaa dubartoota Oromoo Addooyyee fi haaromsa Finfinnee waliin ta'uudhaan har'a ijoollee mana hidhaa jiran keessumaa namoota fagoorra dhufanii maatiin isaanii fa nama faasaan dubbisu hin qabne baay'ee isaanii rakkataa waan jiraniif gahee keenyaa ba'uudhaaf Oromummaadhaan waan amma dandeenyutti ba'uudhaaf namoota irraa waan argannee waan tokko ayyaanaaf qopheessinee jirra. Amma akkuma argaa jirtanii qabaatii mataa fi saamunaa wayyaa akkasumas immoo dubartootaaf wanti qulqullina isaaniif waan itti eeggatan modeesanii saamunaa nannaa akkasumas immoo kan dhiirotaaf iyyuu wayyaa jalatti uffatanii kan shamarranis akkasumas wayyaa jalatti uffatanii akkasumatti qopheessinee jirra. Waan kun waan ga'aa miti ka'umsadha. Kun amma nuti waan gochuu barbaannu waldaan biraanis Oromoon kamiyyuu warra akkasitti raanfatamanii mana hidhaa keessaa nama isaan gaafatan nama waan tokko iyyuu fidu warra dhabaniif akka yaadatanii fi ka'umsa fakkeenyaa taane gara fuulduras akka waan kun nuti fufu karaa saaqumaa fi kana amma humna keenyaa goonee jirra. Wanti dhaamsa kan biraan dabarsuu barbaadu waan kun mana hidhaa hunda bira ga'uu hin danda'u. Nama mana hidhaa muraasa bukkee ga'uuf yaalaa jira. Akkuma argaa jirtanii mana hidhaa keessa Oromoon baay'ee mana hidhaa keessa waan jiruuf waan kun isaan bira waan xiqqoodha malee waan hunda isaaniif ga'u miti. Kanaaf hundumti keessan birrii lamaadha birrii tokkodha osoo hin jedhiin akka humna keessa walitti qabdanii ituu deemtanii waan biraa gochuu isaatii deemtaniitu dubbistanii Oromummaadhaanitu jajjabeessanii isaaniif haamilee ta'a. Waan ta'eef isinis Oromoon martinoo yaada kana qabatee utuu gara fuulduraa deeggamanii nama dubbisuuf akka aadaatu godhannee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. እሺ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በዓልን ምክንያት በማድረግ ሀሮምሳ ፊንፊኔ ማህበርና አዶዬ ማህበር በጋራ በመሆን በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች በተለይ ጥያቄ የሌላቸው አለው ባይ የሌላቸው ቤተሰብ ቤት እንዳሉ ማያውቅ የተለያዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሰፖርት ለማድረግ ነው። እንግዲህ ያሰብነው የተለያዩ እስር ቤቶች ከቨር እንዲያደርግልን ነው። እንደ ጅማሮ አሁን ሀብለን የተወሰኑትን ለመጠየቅ አስበናል። እንደምታየው ቅባት አለ፣ የገላ ሳሙና፣ የልብስ ሳሙና፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያና አንዳንድ የተለያዩ ነገሮችን በአቅማችን ለመጀመሪያ ያህል ነው ይሄን ያደርግነው። ይሄን እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች አሰባስበን ነው ልሰጥ ያሰብነው። ዋናው ዓላማ ያው ባህልን ምክንያት በማድረግ ነው። ግን ይህንን ፈለግ ተከትለው ደግሞ ሌሎች የተለያዩ በግልም ሆነ የተለያዩ ኦሮሞ ማህበራቶች አሉ። ይሄን አይተው ድጋፉ ቢቀጥል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ።